Intalli tun maqaan isii Naayilaa jedhamti. Abbaa manaa sadii qabdi. Abbaa manaa sadii isii kanaas akkaan jaalatti. Guyyaa tokko osoo walitti hin hinaafin jireenya keenya itti fufnee gaggeessaa jira jedhamti. Akka naannoo sanitti isin bareedduudha. Namoota baay'ee si hawwaa. Haa ta'u malee isinis qabeenya guddaa waan qabduuf jecha abbaa manaa isii kana tokko isaaniitiin fuutee manatti galfatte. Mana viillaa jireenya bareedaa waan qabduuf qabeenya warra isaaniirraa dhaalte fuutee kophaa isaaniitti ruumii tokko kennitee waliin jiraachaa jirti. Torbaan keessatti guyyaa dilbataa qofa boqonnaa ofii isiitii kennite. Kan sanirraa nafe guyyaa lamaan isaaniif kennitee isaanii wajjin dabarsaa jirti. Hanga yeroo ammaa kanatti waliin jiraachaa jiran. Garuu amma ulfaa'uu isii hin dubbatte. Yeroo kanatti ulfaa'uun isii eenyurraa akka ta'e waan hin beekneef jecha garuu ulfaa'uu kootti baay'een gammadaa jetti. Abbaan warraa isaanii hundinis nutis hin gammannaa jedhan. Garuu daa'imni kee eenyu akka ta'e hin himamne. Isinis jireenya isiitiif rakkattee hin beektu. Maaliif jennaan abbaan manaa isii sadeenuu isiidhaaf hojjetee isii jiraachisuu waan danda'a. Qabeenya guddaa waan qabduuf mataa isaaniitti konkolaataa bareedaa bittee fi jireenya isaanii gaggeessaa jiran. Osoo isin taate naannoo keessanitti wanni akkanaa kun yoo mudate ta'e akkam jettan? Kan irraa odeeffanne Afrooks English jedhama. YouTube gubbaarraa. Galatooma.